بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلين خيك آلي خبجمو سينا إن شاء الله شير قدا. بارك الله فيكم. آه أكما ما تدوري قرتنيتي أكما ما تدوري قرتنيتي هذا من خيتي توجي فقاتي قرتي إنجراتني جدي ما تدوريني waan je'eefiin qabaa jechuu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ilma namaa kana dachii tana bal'isee uume dura dachii bal'isee uume tana haala adda addaatiin ilmi namaa keessatti ni godaana haala adda addaatiin ilmi namaa keessatti ni godaanaa jechuu godaansa gartee godaanu kana keessatti gariin namaa bakka takka waggaanii fi dhaqe jechuudha yeroo gabaabduu booda nin deebi'a haadha manaa tiyyattiin deebi'e jeefa achumaan irraanfatee hafa yookaan hoo irraanfachuu baatu achumaan gartee amata dhufuu amata kaan osoo ja'uutii namni biyya namaa dhaqee biyya deebi'uun itti ulfaataa jechuu akka galan akka bahan gartee bahan akkatti bahan beekan malee akkatti galan hin beekanii ja'an tanaaf namni hoggaanii fi addaan baatu gariin haadha mana isaa fuudhee biyya birootti galcha gariin keessattuu warri gartee biyya arabaa jiran biyyatti faa haadha manaa galchita yookaan hoo haadha manaa ta'e biyya arabaa geessita gariinis biyya alaarraa biyya adda addaa gartee jiraatan gariin haala adda addaatiin haala jiruudhaan haa ta'u jiruu gartee fooyyeeffachuuf haa ta'u gamuma namuu haajaasaa akkatti haadha manaa yookaan abbaa manaatti hojii adda bahan isaantu beekaa jechuudha duba kuni yeroo hedduu jechuudha jarsaa fi jaartii jidduu wanni qilleensa fiduu wanni qilleensa seensisuu hokkara fiduu addaan akka bahan taasisu yoo jiraate jarsaa fi jaartiin sun addaan bahu jarsaa fi jaartiin addaan bahuun jiruu isaanii itti fufuu wal amananii waliin jiraachuu irrachaa deema malee guddachaan deemu yeroo hedduu tanaaf jaarsaa fi jaartiin takka hoggaan fi adda bahan booda qilleensaa irra guddaa namaa qilleensaa seena jechuun waatu uumama jechuu wanni uumamu sanus waan sharriidha waan sharriitu uumama malee wanni khayriin uumamu ni xiqqaata jaarsa kee yookaan jaartii tee biraa fagaattee hin jiraatinii abbaa haadha mana keetii yoonii fi gartee atii sobbaleeytitii yoo heerumtu tahee abbaa mana keetiitirraa adda fagaattee hin jiraatin abadan waan fedhe haa hafu wanni fedhe haa hafu dhaamsi ani guddaa gartee uummata keenyaaf dhaamu yoo jiraate haadha mana keetii abbaa mana keetii irra biraa fagaattee hin jiraatin jiruun gartee haadha mana keetii yookaan abbaa mana keetii adda fagaattee jiraattu bultiin san gaaga'amiinsa keessa seenaa jechuudha. Bultiin san gama gartee diigamiinsaa deemtii jechuudha. Tanaaf bultii jaarsaa fi jaartiin adda bahanii jiraatan kun irra hedduun isaa hin tolu. Shakkiin dhufa takka ta duraa shakkiin dhufa. Talammadaa ilmi namaa kun shayxaana lamaa jira. Shayxaanul insii fi shayxaanul jinnii jira. Shayxaana ilma namaatii fi shayxaana jinniitu jira jechuudha. Irra hamaan shayxaana gartee irra hamaan jechuudha shayxaana ilma namaa kan shayxaanni ilmi namaa kun saahiba fakkaatee si seena hiriyaa fakkaatee si seenti abbaan mana keetii kun biyya biroo jira haala biroo keessa jira duuba namni tokko akkuma bultiin tee diigamtuuf waa hedduu irra dalaga akkuma bultiin tee diigamtuuf namni tokko akka dhiirtiinis yoonii fi gartee haadha manarraa fagaattee haati manaa biyya biroo jaartiinsaa jechuu biyya biroo jiraattee namni nyaatee dhugu kun saahibban qaba gara biroo isa oofaa jechuu sammuunsaa yoo fuudhullee baatee waan biroo dhageessi haati manaa akkasumatti dubartiinis hoggaanii fi kophaa jirtu saahibbanii fi kanneen gartee shayaaxiinul insii jira ummata nama shayaaxiinul insii gartee warma bultii tana diiguuf itti gammadu jira ilma namaa keessaa kan sharriin isa gammachiistu jira ilma namaa keessaa kan khayriin isa gammachiistu jira
zamana ammaa kana keessatti irra guddaan namaa kan hamtuun isa gammachiistu waree haasawa wanni dhagahuu fedhu wanni gartee gurraan dhagahuu fedhu wanni gartee itti gammadu ittiin qanani'u jechuudha. Hoggaanii fi bultiin diigamte abaluu fi abaluu diigaman abaluu bara akkana goote ja'anii nama sanirraa haasa'u intala sanirraa haasa'u gurbaa sanirraa haasa'u namatti gammadu jira. Nama itti bashannanu akka namni gartee hoggaa qura'aana qara'e gammadutti sharrii dalaguu kanaan kan isa gammachiistuu jira jechuudha. Namni akkanaa kun shayaxiinul insii ja'aniin shayxaana gartee nama rabbiin qalbii goggooysee ja'aniin gariin namaa bultiin isaa qofti gartee toltee bultiin biroo akka hoggaa diigamtu kan isa gammachiistuu jira. Hoggaa bultiin biroo diigamte nama isa gammachiisu jira kan hoggaan fi bultii isaa qofa tolee isa itti gammada. Hoggaa bultiin biroo diigamte ammoo itti gammada yoo kasaa qoftiin gartee faarfamee jiraate irra jaalataa irra fedhaas. Tanaaf hoggaanii fi yoonii fi haadha mana keetiitii wajji haalummaan fedhe jechuu haala fedhe keessa jiraattu abbaa mana keetiitii wajji haala fedhe keessa jiraattu addaan akka hin deemne addaan akka hin baane gargar akka hin deemne jechuu. Yoonii fi gargar deemtu ta'e yoo baatii 2 fi baatii 3 turte humaa. Umariitutu gaafa kaanii gartee zamana Umar ibn al-Khattaab ummata keessa deddeemeeti ummata gartee hawaasa isaa tottoohata galgala gartee ganda keessa deemeeti eenyututu maalirra oolee eenyututu gartee waa'ee mootummaa Umar kanarraa gaarii moo hamtuu dubbatanii yoo kaahoo waan adda addaa waan magaalaa keessa jiru toohataa jechuudha. Sanii intala takka teesseeti intalti halkanii kan walaloo godhaa turte jechuudha. Walaloon isiin godhaa turte osoo gartee abbaan manasi hin jiru osoo rabbi sodaa jiraachuu osoo niifi rabbi sodaachuu baadhe siree tanaan sossoosaa jette. Akkana jechuun osoo niifi gartee abbaan manaan jiru beek osoo niifi gartee sodaa rabbi sodaachuu baadhe siree tanaan sossoota jechuun zinaan dalagaa dhiira fideetiin siree tana sossoosaa jette. Hoggaa kana mana san akeekatee kuteetuma eega deeme booda gaafate intalti gartee mana kana galtu eenyu isiini abalu abbaa manaa ni qabdi eessa jira abbaan manaa boordara yookaan daangaa gartee biyya musliimaa waraana jihaada keessa jira waraana musliimaati achi jira jaarsaatutu biraa fagaate sanii intala isaa bira dhaqee jechuu Hafsaa bira dhaqeeti Hafsaadhaan gaafate intalti takka jaarsarraa hagam takka obsuu dandeessi hoggaa jaarsii biraa fagaate hagam takka obsuu dandeessi dubartii je'ee gaafate. Sanii baatii takka eeyyeen baatii 2 eeyyeen ni obsiti 3 eeyyeen 4 jannaani qaanfatteeti afaan cufatte jechuu Hafsaan. Baatii 4 gad dubartiin baatii 4 ol akka dubartiin jaarsarraa fagaachuu akka hin obsine hubatee jechuu Umar. Eegasii labsa baasee jechuu. Labsa inni baasee keessatti dubartiin takka dhiirti tokko hoggaanii fi jihaada dhaqu baatii 4 ol akka hin turre baatii 4 booda jaartii isaatti akka gad deebi'u eegasii jaartii isaatii wajji galee eegasii jihaadatti deebi'aa jechuu. Agartii dubbi baatii 4 ol dubartiin akka hin obsine baatii 10 amata 10 hijiba amata 10 obsuu jechuun osoo badii hin dalaynee ta obsitu zamana fitnaan hin heddummaanne keessatti barbaadi. Zamana ammaa wanni ijaan gartu wanni gurraan dhageessu wanni gartee si cinaa jijjiru shayaaxiinul insii fi shayaaxiinul jinniin shayxaana ilma namaatii fi shayxaana gartee jinniin magaalaa guuttee kana keessatti wal jaarsaa fi jaartiin walirraa fagaachuun gara badii gara gartee bultii san gaaga'amiinsatti geessaa jechuudha. Tanaaf obboleeyyan kiyya Umar baatii 4 ol dubartiin takka akka jaarsa biraa hin fagaanne akka jaarsa biraa hin deemne jechuu akka yoo jaarsi deeme baatii 4 ol akka hin turre jechuu. Beekii wanni jihaadarra guddaan jiru hattaa jihaada sanirraa gad deebi'eeti wanni jihaadarra guddaan jiru. Maalayyaa biyya biroo ati biyya Su'uudii, Kuweetii fi Dubaayii fi Ameerikaa fi Awustiraaliyaa fi Kanadaa teessee amata 5 fi 6 jaartii ta'e yookaan jaarsa kee eeyda.
dogongoraa jechuudha. Dogongora saniif namni kuni walirraa fagaachuun hin ta'u. Haaluma fedhe keessatti haa ta'u jaarsaa fi jaartiin wal biraa fagaachuun jiruudhaaf ja'anii wal bira taa'iitii wanni gartee wanni hafe haa hafu malee wal biraa fagaatanii jiraachuun dogongora guddaa. Wanni bultii gartee warra karaa fagaatuudhaan jiraatu bultiin wanni gartee itti diigamtu tokko kana. Halammadaa irra guddaa namaa amma zamana ammaa kana hedduun namaa onlaayin keessattuu warri onlaayin ni beektan bultii onlaayin taatee onlaayin umarra niqaa godhatanii onlaayin umarratti waliikaa jiranii jechuu namni. Onlaayin umarratti wallaallatan onlaayin irratti niqaa godhatan onlaayin irratti adda deeman. Bultiin zamanaa arra wal bartee bor wal fuutee iftaan hiitu zamana akkana kana keessa geenyee jirra jechuudha. Duba zamana akkana kana keessatti onlaayin irratti wal bartee wal fuudhuun humaan qabu. Garuu warri onlaayin irra jiru kunis warra gartee wal biraa fagaate ta'uu hin qabu. Yoonii fi nama jaalattu ta'ee wal biraa fagaattee biyya teessee yoonii fi yeroodhaan eegani haa gootee booda walirraa wal biraa fagaattee jiraachuun dogongora guddaa kan bultii gaaga'amiinsarra geessu yookaan bultii diigaa yoo jiraate wal biraa fagaatanii waliin jiraachuudha. Wal biraa fagaatanii waliin jiraachuun suni onlaayin irra wal barte niqaa godhattee warra keessan ergattee niqaa godhatte deemi eega niqaa godhattee turuun qabdu. Haadha mana keetii bira dhaqi yookaan abbaa mana keetii bira dhaqii jechuudha. Taan taatu tasadaffaa namni biyya alaa taa'ee jaartii baafatu yookaan jaarsa baafatu kunilleen obsuu ni danda'a. Liyaannahu dirqama gartee waraqaan yoo inni gartee namni heerume takka intalti fuute takka gurbaan fuudhe takka intalti heerumte sun biyya sanitti yoo deddeebi'uu baatte malee waraqaa eega gooteef booda daftee isa bira dhaquu dandeessi. Jechuu biyya inni jiru yookaan biyya isiin jirtu dhaquu ni danda'anii yoo san ta'uu baate haga waraqaan toltuu eeggatanii wal bira dhufuu danda'an. Kaan ammoo sababaa jiruutiin jechuudha. Sababaa jiruutiin baatii waa xiqqishoon dalagadhaa akkanaa ja'anii haadha manaa biyyatti geessu kara biyyaa geessuun abbaa manaa yookaan biyya biroo jiraatee haati manaa biyya biroo jiraachuun yeroo dheeraa fudhachuun dogongoraa jechuudha. Baatii afurii ol dubartiin jaarsaa fi jaartiin baatii afurii ol nuti ummata muslimaati shari'aa gartee islaama jala deemnaa heerri Umar ibn al-Khattab lafa kaayee baatii afurii ol dubartiin takka akka hin obsine waan beeku jecha wanni jihaadarra caalu hin jiru. Jihaadarraa illee gaddeebisa. Baatii afurii ol walirraa turuun gaarii miti. Jaartiin tee biyya biroo jirti. Jaarsi kee biyya biroo jira. Yoo akkam fagaate heera islaamaa jala deem baatii afurii ol hin turin. Baatii afurii ol hin turin. Haadha mana keetii deebi. Abbaa mana keetii bira dhaqi. Eegasii jaarsaa fi jaartummaa waliin jiraadhaa. Bultii teessan akkasitti toltii jechuudha. Akkas ta'uu baannaan amata akka amata lama amata sadii yoo katurtu ta'e qilleensaa jidduu seenaa namuma si cinaa jiru nama waa hedduu dhaga'u waan hedduun dhagahaa waan hedduu namni illee natti himaa waa hedduu namni illee na gaafata. Sababaan itti waan kana dubbadheef jira jechuudha. Sababaan itti waan kana dubbadheef jira. Nama hedduu waa natti himaa nama hedduu waa gartee dhagahaa irra guddaan jechuudha. Sababa adda bahiinsa kanaatiitu bultii diigaa jira jechuudha. Hedduun nama adda bahiinsa gartee namni garagara biyya tattaa'uu kanaatiitu sababa adda addaatiin kanaatu bultii diigu jira. Bultiin akkan diigamne yoo ka barbaaddan ta'e walirraa fagaachuun qabdani. Atis karoora gartee yoonii fi dhiirtii takka karoora fuudhaa dubartiinis yoonii fi niin heeruma jettee kaate nama sirraa fagoo jiru tokko akka gaarii waan kana mirkaneeffadhu. Yoo sirraa fagaate haga gartee wal bira dhuftanii niqaa hin godhatin. Walirraa fagoo teessee niqaa hin godhatin. Walirraa fagaattanii niqaa hin godhatina. Tuni dhaamsa kiyya. Eega wal bira dhuftee booda niqaa godhadhuun yoo niqaa ka godhattu ta'es. Walirraa fagaattee niqaa godhattee akka onlaayin walirraa fagootti niqaa godhatteetti walirraa fagaattee adda deemtaa beeka. Tanaaf namni gartee niqaa godhatee aruuza seenuu qaba guma san. Niqaa godhannaan deemtee aruuza seentaa khalaas bultiin tee jaalattiinis hoggaa sanii dhufti.
eegani kaa godhattee amata meeqa teesse yookaan baatii meeqa yookaan amata meeqa yoo teessu ta'e ammoo walirraa fagaattee qilleensaa isin jidduu seena. Qilleensaa isin jidduu seena. Waa hedduu nama hedduutu gama kanaan adda deeme. Wallaahi sinja gama kanaan nama hedduutu qilleensarra wal fuudhanii qilleensarra wal hiikan. Yoo warri gartee duraan wal fuudhee jaarsaa fi jaartii adda bahan jaartiin biyya jirti yookaan jaarsi biyya jira yookaan biyya adda addaa jiran kunis nama hedduutu bultiin akkana diigamu jirti. Bultii tana seef godha. Bultii tana gaaga'amarraa gartee hambisa. Walirraa gartee fagaattanii hin jiraatina. Yookaan hoo ni kaan godhani. Yoo walirraa fagoo jiraatte durumaanuu ni kaan godhin. Li'annahu amrii rabbii ni jijjiira. Rabbiin amrii akka fedhee gara gaggalcha. Namni gartee ati gartee hawwite san mumkin qooda kee ta'uu dhabuu mala. Rabbiin qooda kee ta'uu dhabuu mala. Namni ati hawwite sun jechuudha. Yoo qooda kee hin taane ni kaa'uun goone bakkatti wal agartan hin jiru khalaas dhumatte. Yoo qooda kee haa ta'u ta'e ammoo ni haa godhannaan aruuzuma seeni jechuudha. Ni haa godhannaan aruuzuma seentaa jechuudha. Taan taatu bultii keessatti haala gartee namni hoggaanii fi wal fuudhee booda keessattuu jechuu saahibban laalladha. Saahibban gartee nama saahibni zamanaa irra guddaan jechuudha. Saahiba namni dura bultii nama diigu saahiba. Saahiba zamanaa namni bultii dura kasi diigu saahiba. Tana qabadhu. Hagartee bultii si diigu hiriyyaa. Hiriyyaa gartee ati gartee itti amantu nama ati amantu. Bultii namni si diigu isaan dura. Namni hoggaanii fi bultiin diigamtee fagoo hin dhufu. Irra harka 199 jechuu dandeessaa. Namni fagoo siisii quban qabu. Nama sitti aanu nama gartee sitti dhihaatuutu bultii si diiga. Nama sitti aanu nama ati amantu. Nama silaa ati nama gartee nama khiyya jettu. Namni kun nama gartee nama dhugaati jettu. Nama khiyya anaaf laalata. Anaaf gartee laalaansaa jechuu gaddi khiyya gaddasaati. Gaddi khiyya isa gaddisiisa. Gammachuun khiyya isa gammachiisa. Jettee ati yaaddu nama ati sila amantu. Ati gartee nama sanirra if keessututu bultii si diiga. Si boodaa si dalaga. Hedduun nama barcaan kunis waan bultii nama diigaati. Saahibban jaartii teetii wajji deemtee barcaafaa goota. Hoggaa barcaa gootee booda saahibban keetii wajji goota. Saahibban kee yoo jaartii qabaatan dhiira hedduututu by the way dhiira hedduututu saahiba hedduutu jaartii saahibaa fuudha. Zamana ammaa kana keessatti kan nuti ijaan garree kan nuti gurraan dhageenye kan ijaan garree kan beeynu kan nu gaafachaa oolanillee. Saahiba jaartii isaa osuma jaartii qabuuti jaartii jala kajeela. Osuma jaartii qabu jaartii saahiba isaa jalatti kajeela. Dubartiin takka ta qalbii darreetii jira. Odoo jaarsa qabdu saahiba jaarsaa ta deebitee heerumtufaa jira jechuudha. Saahiba jaarsaa kan harkasii nyaatee dhugee deebitee odoo jaarsaa hojii jiru kan bultiinsii diigamu hedduu jira jechuudha. Namni saahiba isaa kaadee boru intala tanaaf ni tola jechuun ni ulfaata. Intala tanaaf hin tolu. Namni saahiba isaa kaadee kaa'inummaa namni kaa'inummaa jechuun maal jechuu beektaa? Namni keenya akkamii beeka seete hoggaa kaa'ina ja'an waanuma namni hoggaanii fi maallaqa bira keessee yoo nyaate yoo abalu bar kaa'inaa akkas nama fakkaata. Kaa'inummaan san qofaa miti. Sanii miti. Kaa'inummaa jechuun nama tokko si amanee iccitii si bira kaayyatee fakkeenyaaf ati iccitii takkanaa qabi sin jee si bira kaayyatee ati isa duubaa deemtee yoon fi iccitii san himte guyyaa qiyaamaa rabbiin ati nama kaa'ina haala nama kaa'ina taate nama ganu nama kaa'ina taateeni alaabaa hudduurratti alaabaa kaa'ina ja'amtu namaa dhaaba rabbiin. Taa'aa kanarratti jechuudha alaabaa kaa'ina ja'amtu rabbii sii dhaaba jechuudha. Yoo iccitii kabaastu taate. Li'annahu saahibasee hiriyyaa keessan gantee iccitii isaa baaste. Taan taatu nama si jaalatu nama gartee si wantii godhu. Odoo si amanuu osoo beeytu akka si amanu osoo beeytu akka si jaalatu osoo beeytu akka si kana bakka guddaa qabu osoo beeytuuti bultii isaa isa duubaa diiguun bultii isaa isa duubaa gartee fuutee waree adda addaatti itti fiduudhaan
jaarsa kana jibbisiisuudhaan yookaan jaartii tana jaartii bira dheeyxee akka nama isiif tola oolee isiif gartee nama gaarii ta'e dubartiin gariin isii biratti faa bobooyanii wayaa balusi miidhe akkamii akkana jettee faa bultuma tana diiguuf bar akka nama gartee isiif rifatee takkatti boochee mataa qabattee waa meeqa haasoytee jaarsaa wajji akka jaarsatti ibidda taatu goosisti. Jaarsi ammoo geelee gartee yookaan saahiba yookaan hiriyyaa jaartii tiyyaati je'eeti kabajaan. Isiin ammoo kaa'inummaa kana keessatti dalagu jirti. Jaartii jaarsatti kaasu. Namni jaartii jaarsatti kaasu qixaaxa azaaba guddaa rabbii isa eeggata. Hadiisa bareedaa tokko at-targhiib wa at-tarhiib keessatti dilii gurguddoo irraa jaartii jaarsatti kaastu. Jaartii intala yookaan dubartii jaartii namaa jaarsatti kaastu. Jaarsa gartee akka muka mixitti fannistu gartee akka rakkitu akka cinqitu ta bultii namaa diidu. Ta akkasiisan azaaba gurguddaatutu isii eega. Hadiisa san amma dura dubbadheetiin ture jechuudha. Kanaaf saahiba firraa eeguu danda'uu qabdan. Saahiba hiriyyaa obboleettii tiyya qaalii hiriyyaa nama ati laal obboleettii tiyya qaalii siifiin hima siin gorsa akka nama ustaazatti akka nama obboleessatti siin gorsa obboleessa kiyya ati siin gorsa bultiin tee yoo rabshaa qabaate bultiin tee yoonii fi gartee yoonii fi rabshaa qabaattu taate hokkarri yoo ka jiraatu ta'e hokkara san nama fagootii miti hafide hokkara san nama sitti dhihaatu yoo isin lamaan jidduu ta'uu baate namni sadaffaa hokkara nama isinitti dhihaatu gartee nama isinitti amanu irra guddaan nama ati itti nama silaati amantu nama ati waatti himtu nama akkasiitutu hokkara fida nama akkasiitutu bultii diiga namni isiniif hin tolle nama gartee bultii tee keessatti hokkara fidu osoo maatii tee keessaa ta'e obboleessa kee obboleettii tee ta'e bultii teetirraa fageesse. Rahimummaa obboleessa keetii obboleettii teetii bultii tee ala haa ta'u. Bultii tee ala haa ta'u. Aanummaan firummaan bultii tee ala haa ta'u malee fira kee haadhatee abbaa kee fira kee fuutee bultii tee keessatti hin naqin. Hiriyyaa tee bultii tee keessatti hin naqin. Abadan rakkoo qabdaa'ee jaartii teetii wajji taa'ee haasawi. Obboleettii tiyya qaalii atis rakkoo qabdaa'ee rakkoo yoonii fi bultii ka qabaattu ta'e bultii keessatti taa'iti jaarsa keetii wajji taa'ee haasawi. Rakkoon teenya maali? Rakkoon teenya maali? Dura laal rakkoon teenya maali? Eega rakkoo dubbattee booda bakka badiin jirtu abaluu badii qabaa qofa osoo hin tahin furmaanninoo maali? Rakkoos lafa keessee mi'ee furmaanninoo maali? Rakkoo tana duuba furmaanni jiru maali jedhi taa'iti haasawi. Rakkoon furmaata hin qabne hin jirtu. Bultii tee dhiisiitii namni duniyaa tana rakkoo duniyaa tanaa ilma namaatu gattaa'ee hiika. Bultii takka bultii nama lama atii fi isiidha. Akkasuma akkasii miti. Obboleettii tiyya atii fi jaarsa kee qofa bar namuma lama barsin. Rakkoo teessan akkami hiikuu dadhabda duuba. Namni bar duniyaa rakkoo duniyaa gattaa'ee hiikaa jira. Namni rakkoo duniyaa tana gattaa'eeti hiikaa jira. Saniif rakkoo tee gattaa'iiti hiiki. Maali rakkoon? Furmaanninoo maali? Eega rakkoo himte booda furmaanninoo maali? Kasadaffaa akka rakkoon san hin deebine eega furmaata lafa keessee booda akka rakkoon san hin deebine maal godhuu qabna jedhii taa'i. Waan irra waliigaltan akkasii waliigala. Waliigalteen siyaasaa, ka politikaatii fi ka biyyaatii fi ka bultiinis akkuma tokko beek. Yoonii fi ati bultii tee keessatti rakkoo kana ka hiitu ta'e biyyallee bulchuu dandeessa. Yoo rakkoo bultii keessa kaniine jee biyya bulchuu hin dandeessu. Akkuma tokko siyaasaan bultii akkasi taa'i rakkoon maali? Furmaanni maali? Akka rakkoon san hin deebine hoo maal godhuu qabna? Eega jettee haasoyte booda waan san akka walii hin deebine wal mariidhaan tasgabbiidhaan teesseeti haasoytee fixattaa jechuudha. Taan taatu manguddoo. Manguddoon baranaa si wajji haasoytee dubbii tee iccitii tee eega beeytee booda hedduun manguddoon gabbaateetii si qofalti si haasoyti. Manguddoo filattu. Manguddoo ati filattus laalladhu hoggaanii fi manguddoo fidatte. Manguddoo takka ta waranyaa jira tagartee garaasii keessatti waa qabachuu hin dandeenye.
manguddoo iccitii tee gabbaastee waan silaa atii fi jaartii tee jidduu haasawan gabbaatee haasawtu manguddoo hedduu jira. Manguddoo akkasii ittiin fidin yoo bultii tee diiguu feete malee. Manguddoo akkasii ittiin fidin. Manguddoo akkasii irraa fagaachuu danda'uu qabdaa jechuudha. Kanaafuu bultii tana bultii wasaasaadha. Bultiin sodaan taatu. Qabxii gartee takkaa fi lama dubbadheetiin irraa bu'a. Qabxii biroo waan irraa dubbachuu fedhu aadaa biyya teenyaa jechuudha. Jaartiin jaarsa sodaatti malee jaarsi jaartiin sodaatu. Jaartiin jaarsawwan sodaattuuf yoo na hiike hin beeku, yoo nifiin ana dhawe hin beeku, yoo na hiike gartee kararrattiin hafaa sababaa itti gartee sodaattu hedduu jira jechuudha. Bultiin sodaadhaan jaaramtu gaafa sodaan san bultiin sodaadhaan jaaramtu toltu gizee hedduu. Firiidamni hin jiru. Cunqurfamaa akka gartee gabrummaa jira jechuudha. Bultii tee keessatti firiidama gartee jaartiin tee maal feeti, jaarsiinis maal fedha, fedhii tee fedhinnaa keessan gartee maali wanni isin barbaaddan isin lachuutu taa'ati haasawaati sodaa malee jechuudha. Jaarsa kee sodaan barsiisin biyya faranjii keessatti jaarsaatiitu jaartii sodaata. Biyya faranjitti dhiiraatutu dubartii sodaata. Jaarsaatiitu jaartii sodaata. Biyya faranjitti jechuudha. Biyya teenyatti jaartiitutu jaarsa sodaata. Faallaadha jechuudha. Kuni waan reyaalitii jiru, waan dhugaa jiru. Garuu jaarsaa fi jaartiin wal sodaachuu osoo hin ta'in wal kabajuudha. Yoo wal kabajjee bultiin turti. Malee yoo wal sodaattu ta'e sodaa san booda badii jira. Namni waa sodaatu gaafa gartee sodaa san wanti jette yoo jaartiin tee firiidama hin qabaanne bilisummaa hin qabaanne yookaan jaartii waa sodaatu ta'e isii booda badii dalaguu irraa hin deebi'u. Badiitu dhufallee tan hin irraanfatiin badiin illee ni dhufti. Garuu yoo sodaan hin jiraanne yoo kabajaan jiraatte bultii keessatti asaasa gurguddaa jira. Asaasa gartee bu'uura gurguddaa jira. Bu'uura gurguddaa sun keessaa toora 4-5 sun keessaa tokko guddaan kabaja. Wal kabaju jaarsaa fi jaartiin wal sodaachuu osoo hin ta'in wal kabaju. Kabajaatutu sodaa fida. Nama kabaju tokko badii ittiin dalaytu, nama kabaju tokko hammeenya ittiin dalaytu. Hammeenya ittiin dalaytu nama kabaju tokko. Kabajaan haala murteessituudha. Wal amanuun haala murteessaadha. Kabajaan haala murteessaadha. Kanaaf sodaa gartee wal sodaachuu jaartii sodaachuu yookaan jaartii sodaachuun kun waan gaarii miti. Waan bultii gartee gammachuu naqaatii miti. Oggayyuu jaarsiinis haala sodaan jiraata jechuu jaartuma tana dhiiroo maal nan jetti, dhiiroo maal na gooti, dhiiroo gartee akkana na gooti jee haaluma sodaan jiraata. Jaartiinis akkasumatti dhiiroo na hiikaa, dhiiroo har'aan tana na dhawaa, dhiiroo maal naan ja'a, dhiiroo akkana jetteeti sodumaan jiraatti jechuudha. Qabxiin biroo obboleettii tiyya kabajamtuu tan duraa obboleessa kiyya kabajamaa kan dardaraa nama fuudhu deemtu yookaan gurbaa ati heerumu deemtu nama sii je'ee dubbii tana akka gaarii naa qabadhu. Dubbii tana qabxii guddoodha. Ummata Oromoo silaa miliyoona hundaafuu silaa ummata musliimaa hundaanaaf dhaqqabee ni gammade shergodha. Wallaahi sin ja'a nama sii jecha hijaaba uffatte ati jecha jechuudha. Sii kana gartee heerumuuf sii jecha salaata eegalte dubartii akkasii hin fuudhin. Obboleettii tiyya kabajamtu nama sii jecha salaata eegale, sii jecha areeda dheereeffate, sii jecha masgida seeni nama akkasii hin fuudhin, abaddan hin fuudhin, hin heerumin jechuu kiyya. Hadiiraatis hin fuudhin. Namni bakka yeroo hedduu jechuu biyya teenya keessatti namni amaaraa tokko ka kiristaanaa deemeeti intala waggaa jaalate deemee islaamawaaf gaafa isii wajji xiqqisho rakkoon dhuftee isiin adda bahe kufrumaa isa deebi'a. Dhibbaatamaan garree dhibbaatamaan haalli kun gama islaamatti ummatuma muslimaa kanarratti waggaanii fi as deebite nama sii jecha gartee hijaaba uffattee salaata salaatte gaafa si wajji wal dhabde hijaaba san firraanii darbiti. Li'annahu fedhinnaan qabdu. Fedhiin qabdu isiin duraanuu
ati jecha uffattee ati jecha salaata salaatte. Duraanuu rabbii jechaa miti. Namni khayrii takka fuula namaa barbaadaaf khayrii takka dalage shirkii xixiqqoo irraayi. Fuula namaa barbaadaaf shirkii xixiqqoo irraayi takka. Ati jaarsa kee gammachiisuuf yoonii fi sadaqatte, jaarsa kee gammachiisuuf hijaaba yoo uffatte, yoo ibsattarte, yoo salaata salaatte ati shirkii gootee jirta. Bal salaanni kee sanuun qeebalamu. Salaanni kee sanuu qeebalamu san qabu. Li'aannahu rabbii jechaa fi miti ati salaatu jirtu. Ajaja rabbiitii fi miti. Takkaa sodaa jaarsa keetiitiif, takkaa hoo jaarsa kee san argachuuf yookaan gurbaa san argachuuf. Li'aannahu isaatutu nama diinaa fedha. Haaluma kana faallaa isaa intalaatutu hijaaba uffataa, intalaatutu diina gartee hordofaa, nama diina qabu feeti jettee isii jecha yoon fi salaata salaattee, isii jecha masgida deddeebitee, isii jecha akka nama khayrii daddalaguu taatee, isii jecha gartee qaala Allah qaala rasuulullah jettee qaala jettee bal atilleen shirkii godhu jirtaa beeka. Wanni hojiin ati godhaa jirtu fuula rabbiitti barbaadaatii miti. Wanni ati godhaa jirtu fuula intala sanii barbaada. Intala san argachuuf. Namni akkanaa kun bultii keessatti gurbaafis hin tolu walaa intalaaf illee hin tolu. Gaafa intala sanii wajji adda baate salaata illee ni dhiisti walaa inninis ni dhiisa. Namni akkana dhiiraa fi dubartii lachuu turraa hin ani haasa'u jira. Gaafa gartee isii wajji wal xuyxe isitti aarte dura wanni gootu waan duraan isii jecha gootu san dura san dhaabda jechuu san murta. Jalqaba jechuun wanni murtu wanni dhiistu waan isii jecha goote san dhiista. Eegasii waan isii gartee godhaa turte kana cufa eega dhiiste booda takka takkaan itti fufa jechuu. San keessaa salaata isii jecha salaatte isa aarsuuf dubartiin takka takka jaarsa aarsuuf hoggaa jaarsa hojii wal xuyxee yookaan adda baatu ta'e akka duraanii sanii deebiteetti rifeensa qullaa deemti taayitii uffatti khalaas. Qaama sii garsiisteeti huccuu qaama sii garsiisu uffattee deemti. Dubartii hedduu jiraa jechuudha akkasii taniin ani qunname taniin ani arge ani dhagahe nillee gaafatame jechuudha. Tanaaf nama sii jecha waa godhu abadan namni san siin toluu beeka. Namni sii jecha waa godhee bultii keessatti sii jecha waa godhee sii jecha atii kana si gammachiisuuf atii tana gartee shabakaa keessa si naquuf atii tana si argachuuf maallaqa baasu, salaata salaatu, hijaaba uffattu, areeda dheereffattu, masgida deddeebi'u, khayrii dalagu. Sii jecha gaafa sii jecha ta'e dubbiin batte namni san siin tolu abadan namni san siin tolu beeka. Akka dhaamsa akhirattiin si hima. Yoo dhaamsa nama guddaa ganama deedanii galgalatti galan jaambeeyta. Waan ijaan garree waan keessa dabarreelle. Tanaaf sii jecha namni waa hin godhuu tokko abadan hin hayyaminii jechuu kiyya. Nama sii ala si duratti gartee ibaadaa qabu hijaaba uffattu haa taatu salaata salaattu haa taatu khadiina qabu haa taatu si duratti nama akka ati feetu san si duratti nama qabu yoo ta'u ta'e nama san si durattuu qaba. Wanni gartee ati dhuftee deemtee ati heerumtee ati fuutee irraan kaayyanne jechuudha. Duraanuu ni qaba kaa namni san duraanuu nama sanii amala isaatii ni salaataa ibaadaa qabaa hijaaba uffattii amantii hordoftii khayrii dalaydii duraanuu ni qabdii ati dhuftee deemtee irraan kaayyanneesin. Dhiirtiinis akkasumatti dubartiin dhuftee deemtee irraan kaayyanne lachuutu jechuudha. Li'aannahu amala isaaniiti duraanuu ni qaban wanni isaan jijjiiruu hin jiru. Rabbi jecha ajaja gartee islaamummaa san qeebalaniiti san jala deemaa jiranii jechuudha. Akkas ta'uu baannaan yoo faallaa yooni fi namaa jecha yooni fi waa gootu ta'e gaafa nama san wal dhabde wanni san shirkirraa hilleen siin jee shirkii xixiqqoorraa hilleen siin jee tanallee hin irraanfatinii jechuudha. Tanaaf hoggaanii fi waa laallattu nama gartee si duraanuu waa qabu duraanuu gartee waa qabu hoggaan siin jee duraanuu waan amala ati akka barbaadduu qabu san yoo ta'u ta'e namni san ahla wasahlan heerumii yookaan hoo deemii fuudhii jechuudha. Eega fuutee booda akkuma dubbii reefuu eegale san walirraa fagaattanii jiraatuu san Umar ibn Khattaab dubartiin baatii afurii ol Hafsaan ragaa Hafsaatiin jechuudha baatii afurii ol akka obsuu hin dandeenye baatii afurii ol
حتى نما خرا ربي خيستي لولو في ديم اللي دلقا سنرى قدو هنجر واردية دلقا سنرى قدو هنجر بي ايقو دهن النتيجة تيكا غرتي بيا نما بيا بيروجرو باتي أفروغاني في توري جارتي ساتي أس ديبسن جتشو أكا جارتي ساتي وجي غالي أكا جارتي ساتي وجي قد أتشرى قد ديبسا جتشو باتي أفري أول أكا نمني خرا ربي خيستي لولا ديمي باتي أفري أول أكا توري لبسا خنا باسي جتشو هيرا خنا لفا خاي تنافو أتي أمر الرنجالتو أتي dubartii sahaabota irra caaltu jaarsi kee yookaan jaartiin tee walirraa fagaatanii jiraachuun gaaga'ama bultii gartee karaa hammeenyaa achi nama geessaa bultiin gama diigamiinsaa achi geessaa sana jecha bultii teessan walirraa fagaatanii hin jaarina wal bira jiraadhaa horaa waliin jiraadhaa wal kabajaa bultii sodaarratti hin jaaramne bultii jaalarra jaalame garte kan wal kabaju wal amanu wal kunuunsu kanarra jaarame bultii akkasiisan ilaa zalaalamii illee ni turtii jechuu bultiin amma seenee bahe kanuma wani dhageenye seenee bahe sigalee dhiirtinis kabultii keessa taa'ee dubartii lamaa sadii abalu bar fuudhee ture abalu jaartii sadaffaati dubartiinis abalu bar heerumtee turte abalu akkanuma ta'e jechuu sani jecha seentee baateen maqaa miti seentee baateen sababaan qabaanne maqaa miti jechuu abbaa mana keetii karaa rabbii keessa du'e sahaboonni karaa rabbii keessa du'aa turan sanii fi heeruman jaarsa lammadaa sadaffaa jihaada keessa du'a jechuu abbaan manasi garuu ta zamana kana namni hiikaa waliiquu maali sababaan isaa jettee yoo laaltee qabxii hedduu jira qabxii sanirraa illee fuuldura ni dubbanna waliiquun kun wanni gartee heddummeessu sababaa itti heddummaatee waa hedduu jira namni bultiitti seenuu dura jechuu waan bultiitti seentu san beekuu dandahuu qabda hoggaa bultii seente gartee waan sababaatti seenu sababaatti bultii jaartu waan itti jaartu namni irra guddaan namaa sababaatti bultii jaaru fedhinnaa qofaaf sani wanni yaadu irra guddaan namaa fedhiifi fedhumaaf dubartii hojii gachiisuuf kanumaaf bultiin fedhii qofaa miti bultii jechuun jireenya keeti maalummaa keeti marhalaa takkarraa gara marhalaa takkorraa sadarkaa tokkorraa gama sadarkaa ol aanutti dabarte jechuu jiruudhaati ati jiruu nama guutuu taatee jirta gaafa bultii jaarte guutuu jaamta yoo bultiin qabaanne irruudhaati irru abadan hagam fedhe imaana qabaadhu hagam feete aalimaa miti waan feete qabaadhu ati irruudha gaafa bultii jaarte ati guutu imaanii keessa gaafa san guutama ati nama guutuudha nama gartee waa hunda keessatti illee argamuu danda'u ammoo namni jaartii hin qabaanne namni bultii hin qabaanne waa hunda keessatti irruudhaati waa hunda keessa irruudha tanaaf bultiin shahawaa qofaafi miti bultii waa hedduudha waan bultii jaartuuf bultii seenuu dura waan bultii jaartuuf beekuu danda'uu qabda bultii seenuu dura waan jaartii fuutuuf waan heerumtuuf ati sobbaleetiitti beekuu qabda shahuma fedhinnuma qofaafi miti yoonii fi waan itti seentu san waan itti bultii jaartuuf san yoo kabeetu taate bultii san illee jabeeffatteeti bultii san ilkee qarriinfootiin ciniinnattee qabattaa jechuudha. Zamana amma nuti jirru rakkoo xiqqishoo takkaatu nama adda baasaa jira. Rakkoo xiqqoo akkuma reefu sin jee namni rakkoo duniyaa tattaa'anii hiikan. Rakkoo nama lamaa ammoo rakkoo xiqqishoo basiixa rakkoo basiixa baanan gartee rakkoo xiqqishoo takka santuu nama adda baasa. Hedduu namaa wareefaa adda baasa nama waree gartee saatalaayitii daran warra waree kana facaasu jira wareefaatuutu adda baasa keessattuu namni wareen adda baasu nama walirraa fagaatee jiraatu wareen adda baasti wareen haasoyni adda ni baasti namni yoo waan takka sirratti argee
dhibba tokko 99 itti ideetii shayxaanattu akkasii beeyta 99 itti ideetii dhibba guutee dhugaa fakkeessee si bira kaayaa jechuudha. Ati wilii jaartuma ta'e jibbita yookaan jaarsuma kee kana jibbita. Bultii tana diida khalas. Tanaaf waree bultii keessatti wareen dhufnaan badde haasawa nama gartee waree isitti fidu atitti fidu ifirraa qabuu danda'uu qabdan. Insha Allah haasawa hedduun haasawee har'a dhifama naa godhaa yoon nama mufachiisee yoo jiraatu ta'es waa'ee bultii insha Allah waan bultii islaamummaa irra ijaarame gartee ni haasawee na wulii waan ulamaa'iin teenya sheekooleen keenya ulamaa'iin gurguddoon jechuudha ja'anii fi waan bultii keessatti tolaa jechuudha kana hundaa irraa haasawee na fuulduraaf haala bultiitti jabeessanillee kitaaban hedduu jira kan ummanni musliimaa lafa kaayee sheekooleen ulamaa'iin lafa keesse sanirraa illee dubbanna li'aannahu hawaasni tokko toliinsa hawaasa tokko wanni itti beeytu yoo bultiin yoo hiikkaan gartee jiraachuu baate ilmaan abbaa wajji jiraatanii ilmaan haadhaa wajji haadhaa fi abbaa wajji jiraatanii hiikkaan gartee jiraachuu baate namni kun wal fuudhee nagiyaa fi qabbanaan gartee kabajaa fi jaalalaan jiraatee bultiin jabaattee hawaasni sanni tola. Akkas ta'uu baannaan hawaasni fashalaan hawaasni diigame abal wal fuudhee baay'ee akka booda adda deeme wal fuudhee adda deeme maqaa miti kun maqaa miti namni abaruu ani jaartii lamaan fuudhee jaartii sadiin fuudhee afuriin fuudhee jechuun yookaan jaarsa lamaan sadiin heerumee abaluu afuriin heerumee maqaa miti. Haqabdu san yoo jabeeffachuu hin dandeenye haqabdu san yoon fi ati rakkoo jirtu hiikkachuu hin dandeenye hedduu halammadaadillee qabuun sitti ulfaataa beeke. Kanuma qabdu san akka gaaritti rakkoo jirtu wajji jechuu hiikuuf lakkuma tattaafattu rabbiin illeen si gargaara yoo ati tattaafatte yoon fi ati tattaafatte ammoo rakkoo hundarraa niin fagaadha yoo kajattu ta'e rakkoo hundarraa niin fagaadha yookaan rakkoo tana akkamiin natti dhufti ani akkana ani akkasi ani akkana jettee yoon fi qayib dhaadattee ati kibriyaa sammuu mataa kee ol qabdee ani jaarsa ani akkana ta'uun qaba jaarsi kiyya jechuu ani jaartiin tiyya dhaga'uu qabdi yookaan jaarsi kiyya akkana ta'uu qaba jettee mataa kee ol qabde bultiin tanii diigamti jechuu. Bultii keessattis mataa qaqqabachuun gaariidha. Waggaa takka takka jaartiidhaafis mataa qaqqabachuun jaarsaafis mataa qaqqabachuun akkana jechuun sodaadhu yookaan sujuudiif osoo hin tahin waggaa takka takka waa garii osoo beeytuu bira kutta. Waa garii osoo beeytuuti bira kutta. Waa garii osoo beeytuuti rakkoo san hiiteeti akka bultummaan ta'e akka hin diigamnetti. Ati bultii yoo diigamteellee gama keetiin akka hin dhufne ilaali. Waa hundaafuu gama keetiin akka hin dhufne si galee. Yoo atis gama kiyyaan akka hin dhufne isiinis gama kiyyaan akka hin dhufne yoo kajattu ta'e isin lachuutu kabajaa wajji jiraattanii bultiin san hin diigamtu. Tanaaf insha Allah nagaan nu jiraadha haasawaa dheereessine. Rabbiin bultii obboleeyyan keenya rabbiin gartee warra wal fuudhee jiru hundaahu bultii gaarii rabbii isaanii haa godhu bultii gartee warra wal jabeeffatu ilmaan horuu riskii bal'oo umrii barakaa qabdu fayyaa mi'uutu rabbiin isinii haa kennu. Warri gartee dubartii jaarsa hin qabne hundaahu rabbiin jaarsa gaarii isin kabaju rabbi isinii haa kennu. Obboleeyyan kiyyaas kan dhiiraa jechuudha kan jaartii hin qabne jaartii gaarii rabbi isinii haa kennuun isin hin ja'a. Jaartii gartee saaliha insha Allah obboleeyyan kiyya bultii yoo jaaruu feete fagaattee hin jaarin. Eega wal bira dhufte booda nikaa godhadhu dhaamsi kiyya kana. Eega wal bira dhufte nikaa godhadhu. Jaalaltii viidiyoo takka dubbii maayyii tiyya viidiyoo takka laaluu ture reefun tana viidiyoo wakki jettu jaalalaatutu dursa moo fuudhaatu dursaa nikaatu dursa moo jaalalaatu dursaa jannaani jaalalaatu dursa jaan akka jiranitti ani kan hin dhagee jaalalaatu dursaa jaan rasuulli alayhi salaatu wasalaam akki jedhee jaalala warra wal jaalatu je warra wal jaalatu waan akka nikaaha jaalala fidaa hin agarree je waan akka nikaaha gartee fuudhaaf yeroo nikaahni warra nama ati gartee nin jaaladha jettee hiyyaanni gaafa nikaa goote jaarsaa fi jaartii taatee mana walitti galte wallaahi jaalala addaa takka isii san jaalatte yookaan isa san jaalatta yoo dubartii yoo jaartii taates yoo jaarsa taates. Nikaa kun ifiifuu wanti addaa tokko qaba. Wanni nikaa ja'an kun
nikaan kuni waan addaa takka qaba jaalala fida ifiifuu jaalala ni fida nama ati nin jaalala jettee yaanne fa nikaa ifiifuu jaalala mataan isaatuu jaalala fide ifiifuu jechuu tanaaf nikaa goradhu jaalala barbaadda nikaa goradhu garuu fagaattee biyya biroo teessee nikaa hin godhatin waluma cinaa jechuu eega wal bira dhuftee booda nikaa goradhu maaliif jennaan wanni wal biraaf wanni nikaa intalti fagoorraa nikaa goote san booda as teessee wanni gubattuuf hin jiru wanni qilleensi seenuuf hin jiru irra guddaan nama nikaa fagoorraa godhate nikaa fagumarraa hiikaa sanii jecha eega wal bira dhuftee booda nikaa goradhu malee fagoorraa nikaa hin godhatinii kun hin gorfamu islaamummaa keessatti illee hin gorfamu fagoor teessee amata meeqa gartee nikaa biyya biroorraa wanti jechuun hin gorfamu li'aannahu ifillee hiitee nama sanillee hiita ifillee hiitee nama sanillee hiitaa jechuu yookaan namni sanis hidhamee atillee hidhamta isinii wal biran dhuftan nikaa godhame tanaaf eega wal bira dhuftan booda nikaa godhadha waan akka nikaa jaalala fidu hin jiru jaalaltii nikaa booda jirti malee nikaa duraa miti dhugaadha jaalaltii nama tokko ni feetaa ni jaalattaa garuu jaalaltii haqiiqaan dhugaa nikaa harratti jaalaltii dhugaa haqiiqaa san yoo ka barbaaddu ta'e warri hin fuudhin fuudhaati ilaala warri hin fuudhin fuudhaati ilaalaati san booda gaafa san na gaafadha jaalaltii ustaas Safiir jee san dhugaa moo kijibaa warri gartee hin fuudhiniin baana warri fuudhanii beekaa warri hin fuudhin intaltii hin heerumin jaalaltii dhugaa nikaa booda dhuftii jechuu akkasii nagaan nu jiraadha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh